Kun Sagalee Qeerrooti. Sagaleen Qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun Sagalee Qeerrooti. Fulbaana 8 harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoon qophii Sagalee Qeerroo. Dhaggeeffattoota keenya qophiin Sagalee Qeerroo kallattiidhaan Oromiyaa irraa isinii darbu yeroo kanatti jalqabee jira. Qophii Sagalee Qeerroo waliin kan jirus Anurjii Sabaati. Qophiin Sagalee Qeerroo guyyaa har'aa waan hedduu of keessatti qabatee dhiyaatee jira. Qophiilee kunneenis duraa duubaan akkuma barame jalqabarratti oduu isiniif dhiyeessina. Ittaansuudhaan immoo qophii addaa dhugaa wajjin araaramuu malee falli biraa hin jiru jedhu qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin keenya kana qofaa miti. Kan ittiin bohaartan immoo sirba warraaqsaallee ni qabna. Nu duukaa bu'aan afeerraa keenya. Amma gara oduuttiin isin dabarsaa jaal hariiroo jorgoo waliin tura. Dirgoo barattoota yuunivarsiitiif sababii jedhuun OPDO'n qarshii guddaa malaammaltummaan dhabamsiiste. Godina Harargee Bahaa burqaa tirtiraatti waboon seeneera jettee wayyaaneen sakatta'insa ifaajaa jirti. Sababii leenjii barattoota yuunivarsiitiitti OPDO keessatti garagartummaa cimaan dhalate. Cunqurfamtoonni uummata Sidaamaa qabsoo Oromoo cinaa dhaabbachaa jiraachuun dhagahame kan jedhan hangafootadha. Babal'ina oduuf jaal tokkicha murteessaa. Qondaaltonni OPDO barattoota yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti argamaniif dirgoo guyyaa 15 kennina jechuun qarshii guddaa erga baasanii booda barattootaaf qarshii geejibaaf illee ga'u otoo hin kaffaliiniif qarshicha nyaatanii fixuun isaanii saaxilameera. Qondaaltonni OPDO sadarkaa garaa irratti argaman hundi isaaniitu akkaataan taayitaa irratti bahan irraa jalqabee jireenyi isaanii hundi malaammaltummaan kan guutame ta'uun ni beekama. Godina Harargee Bahaa burqaa tirtiraatti wayyaaneen waraana bilisummaa Oromootu seenee jira jechuun jeeqamtee mana jireenyaa jiraattota burqaa tirtiraa daandii fi gaarreen sakattaa akka jirtu beekameera. Jiraattonni godinichaa dararaa wayyaaneen irraan geessaa jirtuun otoo hirrifatiin adda bilisummaa Oromoo jechuun uummata Oromoo hundadha. Kam sakattaatanii kam dhiistu jechuun itti qoosuun isaas dhagahameera. Hoggantoota OPDO gidduutti garaagartummaa guddaan dhalachuun isaa dhagahameera. Qajeelfama wayyaaneerraa isiniif kennameen Muktaar Kadirii fi Abbaan Duulaa barattoota yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti argamaniif leenjii akka kennan hogganoota dabballoota hedduu yoo bobbaasanillee gootonni barattoonni yuunivarsiitii Oromoo garagalchuun dabballoota OPDO isaaniin barsiisuuf gara yuunivarsiitiilee dhufan kana leenjisuun Oromummaa barsiisanii of duuba deebisuun isaanii beekameera. Dabballoonni OPDO barattoota Oromootiin leenjifamtee deebite kunis gara Muktaar Kadirii fi Abbaa Duulaatti deebi'uun yaada barattootaa kana yeroo gabaasanitti isin leenjisuu dhaqxammoo leenjifamuu dhaqxan jechuun wayita lolanitti waltajjiin isaanii bakka lamatti addaan qoodamuun hogganoonni OPDO gareen tokko nuti hamma yoomiitti uummata Oromoon tuffatamnee jiraanna, nuti uummanni Oromoo guututti nu balaaleffateera, nu jibbeera, kaayyoo keenyas namni barbaadu hin jiru. Hamma yoomiitti TPLFtiin hogganamna caasaan onu jala jiru hundi diigameera ummanni dabballoota keenya ofitti garagalchee fixeera nuti kophaa hafnee jirra koottaa nutis gara fedha hawaasa keenyaatti deebina garee jedhuu fi garee Muktaar Kadir kan wayyaaneef amanamnee ergamtummaa keenya itti fufuu qabna jedhan ta'uun beekameera. Qeerroon bilisummaas garee dogoggora seenaa hawaasa isaanii irratti hojjechaa jiran hubachuun gara lammii koottan garagala jedhu kana baga nagaan gara hawaasa keessanitti deebitan jechuun kabaja olaanaan simata. Akeeka isaaniifis kabaja olaanaa qaba. Gama hundaanuu cinaa dhaabbachuuf fedha. Dhimma kana ilaalchisee ibsa ejjennoo qeerroo bilisummaa irraa kenname qabna. Akka nu hordoftan gamanumaan dhaammanna. Gama biraatiin gabaasaan gara hawaasaa nu dhaqqabemmoo cunqurfamoonni uummatni Sidaamaa qabsoo fincila diddaa garbummaa uummanni Oromoo fi barattoonni Oromoo gaggeessaa jiran cina dhaabbachuuf jecha hojjettoonni dabalanni miindaa nuuf godhame ga'aa miti jechuun yeroo fincilan daldaltoonni gibira mootummaa abbaa irree wayyaaneef hin kaffallu jechuun isaanii ibsameera. Ammaa duras uummanni cunqurfamoonni Sidaamaa bifuma wal fakkaatuun qabsoo uummata Oromoo cina dhaabbachuun tarkaanfii garagaraa fudhachaa turuunsaa ni yaadatama.
oduun keenya har'aa kanuma. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii. dhugaa wajjin araaramuu malee falli biraan hin jiru. Wayyaaneen guyyaa uumamterraa jalqabdee seera ofiif tumteefuu amanamtee hin beektu. Akkuma maqaa isheerraa hubannu kan uumamteef uummata Tigraayin gabrummaa jalaa baastee Riippaabilikii Tigraay ijaarrattee jiraachuuf turte. Har'a garuu haxxummaan Oromoo fi saboota kan koloneeffattee humna qawweetiin bitaa jirti. Sanumayyuu federaalaanan bulchaa jecha uummata addunyaa afaan faajjessaa turte biyyattii gara bittaa mootummaa habashootaa duraanitti deebisaa jirti. Keessaafuu Oromiyaa har'aan tana suutaan federaala jala galchuuf tarkaanfachaa jirti. Lafa Oromoo kaan olloota isaaf kuttee kenniteetti, kaan federaala jala galchiteetti, kaanis ammoo galchuuf ijibbaata xumuraa gochuu irratti argamti. Akkuma beekamu dhiyoo kana lafa Oromiyaa godina addaa naannawa Finfinnee jedhamuun beekamu kanneen akka Buraayyuu, Sabbataa, Laga Xaafoo, Sulultaa, Qaallittii, Galaanii fi kan kana fakkaatan Oromiyaarraa addaan baastee fudhachuuf maaster pilaanii Finfinnee jala galchinaan guutuutti uummanni Oromoo socho'uu fi addatti immoo keessaafuu barattoonni yuunivarsiitii Oromoo dura dhaabbachuun wareegama gurguddaa baasaniiru har'as baasaa jiru. Gaaffiin abbaa biyyummaa uummata Oromoo fi barattoota Oromoo har'as waan hin deebineef fincilli diddaa gabrummaa kun dachaan cimee itti fufee argama. Yeroo har'aa uummanni Oromoo barattoota isaa cinaa dhaabbachuun gumaa ilmaansaa gaafachaa jira. Gibira wayyaaneef hin kaffallu jechuun didaa jira. Qabsoon hidhannos kallattii afraninuu jabaatee jira. Filmaata as deemaa jiru kana waliin wal qabatee wayyaaneen yaaddooftee karaa ergamtoota ishee Muktaar Kadirii fi Abbaa Dulaa Gammadaa barattoota Oromoo doorsisuu fi mooksuuf dirqiin walitti qabanii leenjii kennuuf yaalii jibbaataa gochaa jiru. Walumaa galatti wayyaaneen qabsoo fincila diddaa gabrummaa Oromoo dhaamsuuf dhagaa hin garagalchine hin qabdu. Tooftaa ittiin fayyadamnes hin qabdu. Poolisii federaala irraa jalqabdee hamma waraana amanamaa ishee aga'aaziitti bobbaaftee yaalteetti. Hundumti isaa garuu falantaane. Leenjii ammaan tana TPLF'n qajeelfamee Muktaar Kadirii fi Abbaa Duulaan hoogganamee dabballoonni OPDO barattoota yuunivarsiitii Oromoof kennuuf bobbaasanii kanarratti seenaa Itoophiyaa fi Oromoos qaama Itoophiyaa ta'uusaa barsiisuuf yaaliin godhames fashaleera. Fashaluusaa caalaa immoo injifannoo dinqisiisaa galmeessaa jira. Dabballoonni OPDO ilmaan Oromoo barattoota yuunivarsiitii seenaa Itoophiyaa barsiisuuf bobba'an mataa isaaniif seenaa Oromoo barattoota kanarraa baratanii deebi'uuf dirqamaniiru. Dabballoonni OPDO kunis gabaasaa isaanii Muktaar Kadirii fi Abbaa Dulaaf yeroo galchanitti abaa'oon sammuu Oromoo keessatti ejjennoo jabaa gonkuma geeddaramuu hin dandeenye ideoloojii ta'ee jira. Nuti hawaasa Oromoo biratti haalaan tuffatamneerra hamma yoomiitti ajaja TPLF'tiin adeemna. Caasaan OPDO ijaaraa turre hundi har'a diigame fincila nutti kaasaa jira. Nuti ija uummataatti baanee dubbachuullee qaanaa jirre jechuun yaada dhiheessanii qondaaltonni OPDO qorannicha irratti argaman. Qondaaltonni OPDO qorannicha irratti argaman bakka lamatti addaan bahuun isaanii beekameera. Miseensonni OPDO hedduun fedhii akkasii qabanii fi agarsiisaa jiran gaaffii uummataa gara wayyaaneetti geessuun cinqaa jiran dhalachaa jiru. Qeerroon bilisummaa garee kana akkaan dinqisiifata. Cinaas ni dhaabbata. Wayyaaneen barattoota Oromoo qalama harkaa qabanitti waraana doormiitti naqaa dhiiga ilmaan Oromoo lolaasaa lubbuu hedduu baasaa jirti. Kana ija keessaniin argitaniittu. Icciitii eenyurraa dhokate miti. Otoo dubartoonni Oromoo gamoo dhedheeraa irraa lafatti darbatamaa jirtu, dirree barumsaa irratti boombiin itti haramaa jiru, faayidaa isin argattan nageenya sammuu isiniif hin kennu. Fayyaa keessan jeeqee umrii keessan gabaabsa malee.
Kanaa achitti immoo ilmaan keessanii fi firoottan keessan sababii keessaniin akka goobanaa daacee balaaleffatamaa fi abaaramaa qaaniin otoo uummata keessatti boquu isaanii oliin qabatin lagamanii dhalootarraa dhalootatti ergaraman hafu. Dhaloota akkasiirrammoo dhalachuu ooluu wayyaa. Kun ammoo gammachuu isiniif hin kennu. Namni gammachuu hin qabne immoo nyaatus fayyaan qabu. Halagaa boor isinirraa adeemuuf jettanii hawaasa boor isinii fi ilmaan keessan keessatti haftan irratti cubbuu seenaan dhiifama isiniif hin goone raawwachuu dhiisaatii dhugaa hawaasa keessanii waliin araarama. Qabsoon hawaasa bal'aa milkaa'ee boor injifata. Hin bari'u seetanii mana abbaa keessanii diigdanii mana ormaa hin ijaarina. Dhiiga ilmaan Oromoon harka hin dhiqatina. Kanneen hidhannoo of harkaa qabdanis kanneen taayitaa sadarkaa garagaraa irratti argamtanis hundi gara hawaasa keessaniitti garagaluutu isiniif wayya. Otoo du'allee ta'e du'a goobanaa daacee du'u mannaa du'a taaddee birruu du'u isiniif wayya. Qabsoon hawaasa bal'aa hamma galma isaatiin ga'uu hin dhaabbatu. Isin itti hirmaattanis gantanis bilisummaan Oromoo fi walabummaan Oromiyaa gonkuma hin hafu. Gaaffiin uummata Oromoo amma galmaan ga'utti humna kamiinuu hin dhaabbatu. Gaaffiin paarlaamaa uummata Kiriimiyaa irraa kaate har'aan tana sadarkaa kamirraa akka geesse ilaaluun OPDOf barumsa guddaadha. Gaaffii paarlaamaan uummata Kurd mootummaa Iraaqiif dhiyeessesi hubannoo OPDO fi daran dadammaqinsa ta'ee gareen uummata Oromoo har'a OPDO keessatti dhalate kun cimee jabaatee itti fufuu qaba jenna. Dhugaa wajjin araaramu malee falli biraan hin jiru. Qeerroo Bilisummaa Fulbaana 8 bara 2014. Qeerroo
mani mirga deebisu yaade goota kolee bade keelo shobboshe mani mirga deebisu yaade simudaan miilluma keelo shobboshe mani mirga deebisu yaade mutukka kalaada keelo shobboshe mani mirga deebisu yaade karmitaafi bona keelo shobboshe mani mirga deebisu yaade kullubbiin kosiida keelo shobboshe mani mirga deebisu yaade alfiddaa beelala keelo shobboshe mani mirga deebisu yaade gurguddaan gabiida keelo shobboshe mani mirga deebisu yaade gootaddaa beelala keelo shobboshe mani mirga deebisu yaade qophiilee keenya waliin akka turtan abdii qabna. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiileen keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira. Qophii itti aanutti hanga walitti deebinutti nagaan tura. Injifannoo uummata Oromoof Gadaa bilisummaati.